Kitaabni Miila Qullaa jedhu seenaa atileetota Oromiyaa bara 1948 hanga bara 2014tti atileetota biyya bakka bu'uudhaan injifannoo argamsiisan of keessaa qabu atileet Tafarii Didhaatiin barreeffameera. Barreessaan kun hojii idilee isaatiin cinatti kitaabota barreessuudhaan hogbarruu Oromoo keessattis gumaacha taasisaa akka jiru dubbata. Kitaabni Miila Qullaa jedhu kun seenaa atileetota Oromiyaa irratti fuulleffataa jechuun ibsa barreessaan kitaabichaa. Kitaaba Miila Qullaa seenaa atileetota Oromiyaa jedha. Qabiyyeen kitaaba kanaa seenaa waggaa 66 oliif dagatamee ture kan of keessa qabudha. Seenaa atileetota 50 ol kan of keessa qabu walumaa galatti jechuudha qabiyyeen isaa fi Oromoo fi atileetiksii waliif maal akka ta'an kan of keessatti hammateedha. Ani yeroon baradhutti kitaaba waa'ee atileetiksii fiigichaa barbaadaan ture argachuu hin dandeenye. Yaa ta'u malee kana hanna kakaase waan nabeef dhaloonnis waan kana waan hin arganneef gara kitaaba san barreessutti seenee atileetota biyya kanaaf meedaaliyaa warqees haa ta'u walumaa galatti biyyi kun erga dorgommii biyyoolessaa yookiin addunyaa jalqabdi warreen meedaaliyaa fidan hundasaa atileet Abbabaa Biqilaati haga Taamiraat Tolaa, Daraartuu Tulluuti haga Siifanaa san waan of keessatti qabateedha. Atileetiin kun hojii idilee isaa hojii atileetiksiitiin cinatti kitaabota barreessuu fi barnoota barachuudhaan kan dabarsu ta'uu ibsuudhaan kitaaba Miila Qullaa jedhu kana barreessuudhaaf bu'aa ce'ii hedduu keessa akka darbe dubbatee jira. Ani kanaan dura kitaabota 2 godaannisa seenaa fi imimmaan jiituu ka jedhu barreesseera. Atileetiksiin fi hogbarruun afaan Oromoo yookiin hogbarruun immoo waliif baay'ee ulfaatu. Kanaaf akkuma jedhame nan danda'a yoo jettee hin dandeessa, hin danda'a yoo jettee murteessaan si waan ta'eef anaaf deeggarsa xiqqoo natti irrata malee gaariidha hin deema waliin. Barnoota koo akkaawuntiingidhaan kanan eebbifame aga kanan deemee jira. Kitaaba kana barreessuudhaaf waggaa 3 ollatti fudhatee bu'aa ba'iisaa garuu kana jedhee himuu hin danda'u. Seenaa namoota gaafa qorattu dogongorri seenaa akka hin uumamneef waa baay'ee gochuun dirqama. Yaa ta'u malee bu'aa ba'iisaan keessa darbee milkaa'ee jira. Atileetonni waa'ee kitaaba Miila Qullaa kana maal jedhu seenaa isaanii kitaaba kana keessatti argachuun hiikoo maalii qaba? Atileet Taamiruu Kaffayaaloo atileetota haasofsiisni keessaati. Atileetonni deddeebi'anii fiiganiiru. Garuu seenaan atileetotaa yeroo barreeffamu yeroo jalqabaatiif arguu akka kootti jechuudha. Kanaaf ani akka kootti baay'een ittiin gammada. Biyya kana beeksisuu keessatti keessattuu immoo atileetonni naannoo Oromiyaatti burqanii jalqabaa qabanii biyya kana alaabaa biyya kanaa addunyaa irratti kan mirmirsan isaan. Garuu seenaan san hin jiru. Ofii isaaniitiifuu seenaa isaanii eessatti akka meedaaliyaa warqii fidan, eessatti meetii akka fidan muudannuma isaaniitu ofii isaaniitu waan yaadatan natti fakkaatu. Maaliif wanni barreeffamee lafa taa'e waan hin jirreef jechuudha. Akkuma biyya kanaatittu yookiin immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'uu danda'a. Muuziyeemiin jiraachuu qaba. Maal keessattuu kan atileetota ibsu. Amma Shaambal Abbabaa Biqilaa yeroo jalqabaatiin miila duwwaa fiigeedha jenna. Garuu yeroo jalqabaa immoo osoo meedaalee fidin eessatti hirmaate odoo jenne wanti beekamu jiru. Maal wanni barreeffamee lafa taa'e waan hin jirreef jechuudha. Akka federaalaattis ta'e akka Oromiyaatti muuziyeemiin tokko jiraachuu qaba. Atileet Imaanaa Margaas seenaan atileetotaa dhalootatti akka darbuuf barreeffamaan ol kaa'uun gumaacha guddaadha jechuun ibsa. Namoonni akka kanaa barreeffamuun isaanii dhaloonni leencota akka kanaa jedhamoo akka kanaa hundina isaanii kan darbee fi kan dhufanillee irraa baratanii Oromiyaan galaana atileetotaa ta'uu ishii egaa Waaqayyoo haagana xumuun kun immoo kana booda seenaa ta'ee hafa. Barreessaan kitaaba Miila Qullaa atileet Tafarii Didhaa godambaan seenaa atileetotaa osoo ijaaramee madda galiiti. Seenaan atileetotaas dhalootaa dhalootatti darbaa jechuun dhaamee jira. Fakkeenya biyya Xaaliyaan Tookiyoo yoo laalte maaliyaa Abbabaa Biqilaatiin turistiin birrii galii argachaa jira. Keenya immoo gatii ittiin kennanu atileetii keenyaaf jechuudha. Gabaabumatti kana bal'inaan odoo irratti hojjetame mootummaas namni dhuunfaa soo irratti hojjetame malee rakkoo dhabeetta. Kanaaf odoo galii qabnu galii hin qabnudha biyyi kun. Godambaan atileetotaa fi qophaa'uu qaban jedhaan akka gama kootiitti. Oromoon tokkoomee ormi yoo seenaa kee ati ofiin barreessine ormi seenaa isaa bareechee barreeffata. Seenaa kee immoo dhoqqee itti diba. Kanaaf Oromoon seenaa isaa barreessee han barreessan immoo dubbisuu qaban jedha gabaabumatti. Kitaabni Miila Qullaa jedhu seenaa atileetota Oromiyaa 50 ol Shaambal Dr. Kabajaa atileet Waamii Birraatuuti hanga atileet Taamiraat Tolaatti gama dubartootaan immoo Dr. Kabajaa gargaartuu komishineraa atileet Daraartuu Tulluuti hanga Siifanaa sanitti atileetota biyya bakka bu'uudhaan qabxii galmeessan hunda kan haammate akka ta'e barreessaa kanarraa odeeffanneerra. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.